baatee achumaan kanaftu natti fakkaate. Ya Rabbi yaa gooytaa maaliif na calliftaa? Ya Rabbi yaa gooytaa maaliif na calliftaa? Jiraachuun jabaattee dirmadhu yaa gooytaa keessa kiyya gartaa keessa kiyya gartaa. Ani maqaan koo Irrijiin jedhama. Kanan dhaladheetti guddadhee godina Arsii magaalaa baadiyyaa baay'ee xiqqoo taate Haliilaa bakka jedhamtu keessatti. Dhaladhee umriin koo waggaa 9 yeroo guutu guyyaa tokko roobni hamaan magaala keenya keessatti roobe. Rooba hamaa yeroon jedhu takkaa roobee nama hunda hojii isaarraa kaachisee gara manaatti kan deebisu isinitti fakkaate. Rooba midhaan balleessee lubbuullee baasudha. Akka carraa ta'e guyyaa kana abbaan keenyi manan turre. Roobni kun miidhaarra geessisas jennee namni yaadeerus hin turre. Haa ta'uutii garuu roobni caamee sa'a 1 hanga 2 erga lakkoofsisee booda iyyaa boo'aa manaan waamanii abbaa keessaniin lolaan fudhatee deemeera. Barbaacha namni waliin fiigaa jira. Haa ta'uutii garuu namni hedduu bishaaniin waan nyaatameef mana hin taa'inaa gaditti bahaatii barbaadaanuun jedhu. Maarreegaa maatiin kiyya ana waliin nama 7 tokko bishaantu fudhate. 6 hafne barbaacha abbaa keenya bishaan keessaa baasuuf xiqqoodhaa hanga guddaatti harmee keenya waliin gara abbaan koo nyaatame jedhametti wal qabannee fiiguu jalqabne. Ajab lolaan lola'u sagalee lumtisaayyuu baay'ee nama sodaachisa. Muka dhagaa meeshaawwan garaagaraa daandiirra haxaa'ee yeroo deemu numaanuu nu darbatee nu madeessee lolaa guddaatti nu dabalee oole. Haga murtaa'etti keessa deemama malee lafaa ol guutee meeshaa mana keessa jiru balleessee gariin ijoollee liqimsee gariin immoo mukaa fi baaxii manaarra dhaabbachuullee geenye. Kana keessa egaa akkamittiin abbaa keenya barbaanna? Roobni nu biraa dhaabbatus baddaa keenyaa dhaabachuu waan na dideef lubbuu abbaa keenyaa baafachuu deemnee ofiifuu guyyaa kana rabbitu nu baase. Kanaan bakkuma jirru dhaabbannee ammas sa'aatiiwwan yeroo lakkoofsisu lolaan nu hirrachaa dhufee. Haa ta'uutii garuu sababa dhoqqeetti abbaa keenya deemnee barbaaduu mitii gara mana keenyaatti iyyuu deebi'uun baay'ee nutti ulfaatee abbaan keenyi hinuma nyaatame jennee bakkuma jirrutti boo'uu iyyuu jalqabne. Kan boo'u kan iyyuu nu qofa otoo hin taane guutuu uummata magaala keenyaati. Nama hedduutu guyyaa kana fudhatame. Kanneen bishaan daakuu beekan hanga danda'an yaalanis lubbuu ta'e hambisanis lubbuun ta'e garuu dandamachuu dadhabdee gara laga guddaatti makamtee bakka buuteen isaanii dhabamanii. Gaddi maatii kiyya qofaaf otoo hin taane jiraattota magaalaa Haliil hundumaatiif ta'e. Kan maatiin jalaa hin miidhamne firri ollaan lolaadhaan jalaa hin fudhatamne hin jiru. Etunaaf wayyina dirmadhu gaayoona siwaame moolana siwaame moolana. Kan horii fi kan qabeenya badee lubbuu nu badeeraatii dubbachuu nuun barbaachisu. Yeroo kanarraa kaasee ture haati koo humnaa ol itti taanee nu guddisuudhaaf rakkoo hundumaa dandeessee gabaa keessa daaraa fakkaattee teessee nuutiin nu cululuqsaa barnoota keenya akka barannu kan nu goote. Nutis mooraalii guddaadhaan barannee haadha keenyaaf ni dabarsina jennee hanga dandeenye barnoota keenyatti ni jabaanna ture. Haati keenyis hanga dandeesse ni amaati. Guyyaa gabaa shunkurtaa, timaatimii, dinnicha bakka maanyaa jedhamurraa fiddee magaala Haliitti gurgurti. Guyyaa gabaa hin taane immoo hojiima dhalli namaa hojii jedhee dalagu otoo hin tuffatiin unuun guddisuuf jettee dalagaa nuuf dadhabaa oolti. Kanaan otoo jirruu
guyyaa tokko umriin koo 15 yeroo ga'etti haati koo mana namaa hojjechuu deemtee bokkaan hamaan deebi'ee ni roobaa. Abbaa keenya rooba hamaa lolaatiin waan dhabneef har'allee harmee keenya dhabne jennee nuyi ijoolleen ishee 5 taanee mana keessatti walitti nam'inee boo'uu iyyuu ni jalqabna. Kana gidduutti ollaan yaa'ee maal taatan yeroo nu jedhu akkuma abbaa keenya lolaan fudhate haadha keenyas nu jalaa fudhachuuf roobni kun hammaatee roobaa jira jennee isaanitti dubbanna. Miira nutti dhaga'ameef gaddanii haati keessan amma dhuftii roobni kunis amma caamanuun jedhanii rabbis akkuma afaan isaanii nuuf godhee roobni caamee haati keenya dhuftee kanaan gammannee itti boonye. Yaaddoo nuti qabnuunis haati keenyi gadditee abbaa keenya yaadannee maatiin guutuun har'as ni boo'ee. Guyyaa kana galgala ture hirribni na qabuu didee imimmaan lakkuudhaan waa'ee haadha koo dhiphina ishee yaadadheen nagaa kan hin dhabee. Ganama barii akkuman ka'ettis haadha koodhaan suuraa ka'uun barbaadaa jedheen gaafadhaa. Maaliif yaa mucaa koo jettee yeroo naaf deebistu biyyaan baan deeman jedheeni. Yeroo kanatti haati koo lakkii yaa intala koo hangan lubbuun jirutti ija koo duraa eessumayyuu na jalaan deemiini yoon du'e immoo rabbi yoo na fudhate jireenyuu filannoo nama barbaachistii jettee yeroo naaf deebistu ammas imimmaan galgala narra ture natti deebi'ee akkana maaliif jettaa yaa haadha koo jedheen qarshii 20 akkanaaf kennituun kadhadhee. Sabbata ishee keessatti hidhattee kan qabdus qarshii 20 fuutee naaf kennite. Deemeen suuraa ka'een dallaalota magaala keenyaa gaafadheen gara magaalaa Finfinneetti imaluun rabbillee na gargaaree torbee 2 keessatti paaspoortiin koo naaf xumuramee torbee 2ffaan immoo viizaan koo naaf deebi'ee gara biyya hambaatti imala koo raawwadhe. Rabbis na gargaaree bakki gaariin na gahee. Waggaa 2 guutuus ergan hojjedhee booda haadha koo baay'ee waan yaadeef haalota tokko tokkos jijjiiruuf hin qaba jedheen boqonnaa fudheen gara biyyaatti deebi'a. Yeroo kanatti dargaggoon tokko si fuudhe malee jedhee na kadhata. Anis akkamitti yaaddee tokkoffaa anaafsii waa'ee jaalalaa kana duratti waliin haasofne hin beeknu. Lammaffaa immoo amantaan keenyis garaagaraa. Sadaffaa immoo waantan biyyaan deemee dhufeef maallaqa qabdi jettee na jaallattee hin ta'u jedheen didaanii. Yeroo kana inni durallee si gaafachuuf har'a bor otoon jedhuu gara biyya hambaatti na jalaa imaltee lammaffaa immoo siif jedheen amantaa koo gara keetti nan jijjiiraa. Sadaffaa immoo maallaqa keef jedheen otoo hin taane jaalala sirraa barbaadeenii sin jaalladhaa jedheenatti dubbate. Anis amanuu dadhabeen amantaa kee jijjiiriitii akka na jaallatte nan ilaalaa jedheen deebiseefi. Guyyaa 3 yeroo hin xumurre keessatti bakka amantaa koo deemee amantaasaa gara kiyyatti jijjiirrate. Yeroo kanatti garuu naasuun qalbii na fuudhee hariyaan kana duratti laphee koo keessaa qabu ijaan otoon barbaadu har'a moo bor mana dhufee na dubbisa otoon jedhu gurbaan kun jaarsa gara mana haadha kootti ergaa. Haati kiyyas kanaan booddee mucaan koo guddatteetti jireenya mataa ishee dhaabbachuu ni dandeessi jettee firoottan ishee waliin jaarsa dhufaniif tole jettee. Anaaf gammachuun qabu ture. Haa ta'uutii garuu kennameera. Guyyaa tokko gara magaalaa Arsii bashannanaaf deemeen otoo jiruu gurbaan jaarsa gara haadha kootti ergate kun faana koo hordofee dhufa. Hoteelas qabatee har'aa booddee gara mana haadha keetti hin deebitu jedhee natti dubbata. Etunaaf wayyina dirma dhugaa yoona siwaame moolaana siwaame moolaana. Yeroo kanatti
itti ani maaliif hin deebi'uu ulaagaan jalqabame xumuramuu qabaa jaarsatu ergamee haadha kootu tole siif jedhe malee ni kaan gabbarri yoom ta'ee jedheen yeroon isan gaafadhu haati kee maallaqa maal qabdiitii gaa'ela gaggeessitii ofiifuu hiyyeettiidhaa wanta nyaattee bultu hin qabdu naan jechuun obboloonni isaanitti dubbatanii guyyaa kana imimmaan hin lolaasee nagadhiisi gara haadha kootti nan deebi'a jedheenis kadhadheen dadhabee dirqiidhaan gara mana isaatti na fudhatee deeme mana isaa deemeenis obboloonni isaa firoottansaa haatiif abbaansaa haati kiyya hiyyeettiin abbaa malee nu guddiste sababa hiyyummaa isheetiin maqaa hedduutti kaasanii isheetoo tuffatanii gurri koo guyya baay'ee dhageesse aariidhaan guyyaa tokkos baheen gara mana haadha koo hiyyeettii kootti badee waantan karoorfadhee dhufes nan guuteefi hiyyummaa kana keessaas baasuun qaba jedheen ammas nan karoorfadhee dargaggeessi kana dura laphee keessaan qabu ergan manatti deebi'ee dhufee na gaafatee durumaayyuu nan barbaadaan mitiire tolen jedheeni yeroo sanatti inni barataa waan na tureef biyya hambaa deemiin hanga ati barattee xumurtuutti haadha koos mataa keenyaafis waan qabadha jedheen maatii koo seeyyamsiiseen si'a lammaffaaf gara Dubaayitti ni malee yeroo kana ture kaa cimeen hojjedheen haadha kiyya hiyyeettii jedhamtee tuffatamteef magaalaa Adaamaatii lafa biteen mana ijaareen wanta isheen barbaaddu guuteefiin gara mataa kiyyaatti deebi'uuf yeroon jedhu jaalalleen kiyya yuunivarsiitii seene achumatti mucayyoo tokko waliin wal baranii intala dubaraa deessee fi barnoota addaan kutuusaas kan hin dhagahee erga kanaatii kan kees na haa ga'u jedheen fuuldura koo ilaaluun jalqabee isaan adda ba'uu kiyya kan dhagahee abbaan manaan koo naaf deebi'ii kanaan booddee jecha ati hin barbaanne nuti sitti hin dubbannu kaleessa malee har'a maatiin kee nu caalaa galii gaariidhaan jiraatu maaloo jedhe na kadhataa haati kiyyallee kan kaleessaa takkaa darbeeraa walitti deebi'aatii jireenya keessan jiraadhaa anaaf jettee bultii keen dhabiinii jettee na kadhattee diinni haadha koo anaafis diina mitiire kaleessa ilaalcha sana naaf qabaatanii har'ammoo anu farkaa qabaannaan ilmi isaanis na kadhachuu jalqabe isaanillee dhiifama na gaafatanii kan jedhuun keessi koo tolinaaf jechaan jiru ergan biyya hambaa dhufee waggoota lakkoofsiseera bultii kanatti deebi'uun gaaffii natti uumaa bultii haaraan jalqabu immoo qorumsa maalii akka qabu beekuun na sodaachisee umurii koo biyyuma hambaa keessatti xumuraan jira obboloonni koo seenaa kiyya dhaggeeffattan rabbi haadha keef fayyaa nagaa umurii dheeraa haa kennuufi naan jedhaa anaan illee nagaadhaan gara biyyaatti galeen rabbi jireenya naaf kenne akkan jiraadhuuf akka amantaa keessaniin kadhannaa keessanitti na yaadadhaa maal akkan godhu maal akkan murteeffadhu immoo yaada keessan komentii jalatti naaf qoodaa ana obboleettii keessan irrijii Dubaa irraatii ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa Ya Rabbi ya goita maaliif na jalifta Ya Rabbi ya goita maaliif na jalifta jiraachuun jabaatte dirmadhu ya goita keessa kiyya garta keessa kiyya garta Yoyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaatu Yuunifoor. Nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa gaddisiisaa obboleettiin keenya nuuf qooddee isiniif dubbiseen hin ga'a. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaatu Yuunifoor seenaa ishee dhaggeeffattan yaada keessan akka qooddanii fi kabajaan isin hin gaafadha. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif illee guddaa galatoomaa jecha laayikii fi sheer gochuun illee akkana jajjabeessitan kabajaan isin hin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaatu Yuunifoor. Guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf sabskiraayib gochuun maatii keenya argatatanii booda xalayaa jaalalaa seenaa jireenya nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa
bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu hin dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gammachiis Tashoomeedha. Seenaa gara biraatiin guyyaa borii hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa horaa bulaa. Ya Rabbi ya goita maaliif na callifta Ya Rabbi ya goita maaliif na callifta jiraachuun jabaatte dirmadhu ya goita keessa kiyya gara